Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'aaf sagantaa wallee fi wallistoota keessatti wallisaa tokko keessummaa goonee isiniif dhiyeessina. Wallisaan kun maqaa isaa ibsuun eegala. Qadir xaan maqaa abbaa keetiiti moo? Duba eenyu maqaan abbaa keetii? Qadir martuu gaaffii deebisaa kana nu wajjin godhuu keetiif durarratti si galatoomfachaa. Mee gaaffii deebisaa teenya maalirraa eegalla? Nutis bullegaa galata rabbiitii. Ati akkam jirta? Mee Qadir martuu yeroo baay'ee afaan garagaraatiin ni wallifta. Afaan kam fa'aadha dubbachuu dandeessa? Ingiliffaa? Come and talk to me. You better come and talk to me. Egaa Ingiliffaas dubbachuu ni dandeessa jechuudha. Mee hiikni isaa maal jechuudha? Hima kana afaan Hindiitti hoggaa hinnoo maal jedha? Qadir agarsiisaafis ta'e daawwiidhaaf biyyoota alaa keessa mee tan faadha deemtee jirta? Kan biraato? Nyaatarraa hokkam jaalatta? Wallisaa Qadir martuu gara sirboottan keetitti deebina. Qadir martuu yeroo baay'ee sirba namaati wallisaa jedhama. Kun dhugaadha moo soba? Akka fakkeenyaatti hoggaa kaasan gaa sirba wallisaa Mustafaa Harawwee fa'aadha wallisaa jedhama. Mee sirba wallisaa Mustafaa Harawwee keessaa kan sirbitee beekta? Kan Abdullah Rusi to? Abdullah Arsi gaton gafa gafa tirun andarafa tunachatti baati Dubai inna sattidati Dubai. Kan Shamshaddin oo akkam joollisti? Shakkee koona daadime absuun jira. Kan Alishabboo to? Asiyoo be'amale. Egaa Qadir martuu wallee qofaa miti manzuumaa keessaayis walaloo ni fudhataa jedhama. Mee manzuumaa Umar Alifaaraa keessaa maal fudhatte? Tan Raayyaa Abbaa Maccaa keessaa ibidda dhaamotaa bishaan tuudhee botaa. Sirba ala raayis kan wallisaa Hindii beekamaa Shaarukaan wallisteeti jirta. Mee yoo Shaarukaan dhagee maaliif nu dura walliftaa sin jee maal jettaan? Maal jechuudha? Garuu Qadir hoggaa sirba namaa walliftu maqaa isaaniitiis hin barreessitu yookaan hin galmeessitu maaliif? Mee takka gara jireenya dhuunfaa keetiitti as deebinaa. Hiriyaa ta'e tan dura akkamitti ol barteen? San booda wal barattan garuu eenyutu dura gaaffii jaalalaa dhiyeesseef? Achi booda duba san booda eenyutu si barsiise?
gara hojii teetitti achi deebina albama kee haare yoom gallakkisuuf yaadde Khadir martuu yeroo ammaan tana maal irratti argama Ande muda finde masih birapagade yerah ha process yookaan adeemsarra jirta jechuudha gamam deemta Gama Amerika waga biyyarraa fagaachuuf deemta yoo dhaamsa qabaatte Imana mitiyoon jallisani Tamisin Samirae Hai mahbubaa Taanoga tan isi durasan eenyu maqaan isi Leemne isi foo maal dhaamsa dhaamta Ediko intani esiganuni ha siitu gane jechuudha duba maaliif gante Alumana mudeerosani Egaa wallisaa Khadir martuu sababaati ganteen gaa yeroo ammaan tana addaan baatanii jirtanii addaan boo keessaniif maaltu si dhaga'e Sheenawi inni maal arjaase duba sheenawte akkamitti isee ibsite Goya mararre hoggoggi hireedhaati akka hiyyaanneen nama qunnamaa garuu amma biyya tam jirti Amerika ati hoo eessa jirta Khadir maayii irratti maaliin gargar baan muuziqaa kam Wetu jalalati egaa wallisaa jaalatamaa fi beekamaa Khadir martuu gaafii deebisaan hojii gooteef galatoomii nageetti Qalbiin si baanaqatti La 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 oh la 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 shururu ayro masena baye kabna kawalinda barsine yagde wetu jalalati boy si botise Angaraja lalatu arhena fide ansibira ay oh